Sababa weerara dhibee vaayirasii koronaan namoonni harka qalleeyyii fi qaama miidhamtoonni akka hin miidhamneef dhalattoonni godina Wallaggaa Lixaa aanaa Gullisoo biyya alaa fi keessa jiraatan deeggarsa qarshii 125,000 erguun midhaan nyaataa fi zayitaan namoota 280 ta'an deeggaruu isaanii bakka bu'aan arjoomtoota kanaan barsiisaa Kaasa'uunsiisaa himaniiru. Waldaan keenya waldaa walitti qabamaa ijoollee tolontummaa aanaa Gullisoodha. Ijoolleen aanaa Gullisoo irra ta'anii dhalataan aanaa Gullisoo ta'anii bakka garaagaraa kan jiraatanidha. Biyya alaas kan jiraatanii, biyya keessas kan jiraatanidha. Isaaniidhaan kan gochaan kun irra hojjetamaa jiru. Hojii kana kan hojjetaa jiran tolontummaadhaani. Gara fuulduraatti kana duwwaan osoo hin dhaabbate osoo hin ta'e gara fuulduraatti hojii gurguddaan hojjetamee aanaa keenya kana aanaa gara dinagdeedhaan hawaasni keenya dinagdeedhaan akka inni guddatu gara fuulduraatti akka inni ol deemee dinagdeedhaan iddoo olaanaa akka inni godhu kan nu yaadu.